Nageenyi keenya isin dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu ijoo isinitti hima oduu dursuun kan isin faana turu Ansiraay Sabaati. Ijooteen jalqabaatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaatti lagannaa nyaataa irra jiran haalaan dadhabuu isaanii qindeessituun garee haakimoota Dr. Ilillii Jamaal dubbatanii jiru. Kalesa dagundu kananga gae abane demna har'a sento dadabbatanu ta'e Gameessa siyaasaa Jawaar Mohammed fi itti aanaa durataa Koongirensii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessatti lagannaa nyaataa irra jiran yeroo dheeraaf nyaata lagachuu irraa kan ka'e anniisaan qaama isaanii hir'atu kan dubbatan Dr. Ilillii Jamaal mallattooleen dhibee hir'ina nyaataas irratti argamuu fi hangi sukkaara isaanis gadi bu'aa dhufee jira jechuun BBC Afaan Oromootti himanii jiru. Kana malees hangi sukkaara qaama isaanii hir'atu irraa kan ka'e kalee isaanii irra miidhaan gahaa akka jiru qindeessituun haakimootaatuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa sirna biyya bulchaa jiru keessatti mormii fi diddaa bulchiinsa biyyattii irratti qaban argisiisuuf diddaa nyaataa erga jalqabanii har'a guyyaa 15 gahanii jiru. Dhiittaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru hadheeffatuun lagannaa nyaataa kan jalqaban hidhamtoonni siyaasaa Oromoo qaamolee hawaasaa garaagaraa fi namoonni siyaasaa akka sooratan gaafatanis nyaata diduun imala diddaa nyaataa itti fufanii jiru. Oromoon jijjiirama aarsaa guddaa itti kafalee fide siyaasaa keessaa bakka dhiibamee bahaa jirutti Oromoonni sababa ilaalcha siyaasaatiif hidhaman hamma bahanitti lagannaa nyaataa kana hin dhaabnu jechuun ejjennoo isaan irratti cichanii jiru. Ijoo biraatiin godina Harargee bahaa aanaa dirree xayyaaraatti halkan edaa hiriirri mormii cimaan qeerroo aanichaatiin geggeeffamaa bulu maddeen OMN'tti himan. Hiriirri mormii kun halkan keessaa sa'aatii 8 walakkaa irraa jalqabuun geggeeffamaa akka turetu gabaafame. Aanicha keessatti hiriirichi bifa addaa citiinsa hin qabneen geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u waraanni mootummaa hiriiricha bittinneessuuf yaalii isaan taasisan kan hin milkaa'in ta'uu odeeffannoon garasiin dhaqqabeen mirkaneessa. Kaayyoon hiriira kanaa hooggantoota siyaasaa Oromoo gameeyyii mana hidhaa mootummaa Abbaa Irree keessatti beelaaf dheebuun darramaa jiran haalduree tokko malee gadi lakkifamuu qaban jechuun qeerroo aanichaa bifa abdii namatti horuun hiriiricha kana geggeessaa jiru. Achuma Harargee bahaa aanaa darar keessatti ganama har'aa hiriirri mormii geggeeffamuuf qeerroon aanichaa sochii geggeessaa kan turan yoo ta'u waraanni bilisiginnaa mootummaaf yoo ta'e malee hiriiricha bahuu hin dandeettan jechuun qeerroowwan kan reeban ta'uu OMN odeeffatee jira. Filannoo Itoophiyaa bara kana adeemsifamu karoorfame haala amma mootummaan ittiin deemaa jiru kanaan fincilaa fi gaaga'ama guddaa Oromiyaa keessatti hordofsiisuu akka malu kanneen OMN dubbisee yaada qaban ibsan. Bara dhufaa darbaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa furmaata argachuu dhabuu fi boordiin filannoo walaba ta'uu dhabuun kanneen isaan yaaddesse filannoo bara kanaa hordofe hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii mariin biyyaalessaa yoo hin geggeeffamin qormaanni siyaasaa jabaan biyya mudatu akka malu sodaa qaban dubbatu. Boordiin filannoo biyyaalessaa komii paartilee siyaasaa Oromoo dhiyeessaa jiranii furmaata laatuu dhiisee adeemsa isaa itti fufee jira. Boordichi qaama walabaa ta'een socho'aa hin jiru. Harki garee biyya bulchaa jiru boordii filannoo keessan kaayoo isaa tarkaanfachiisaa jira jechuun adeemsa boordii filannoo biyyaalessaas qeeqaa jiru. Hiriira dhiheenya kana kutaalee Oromiyaa keessatti barattoota mana barumsaatiin geggeeffamaa jiru walqabatee mootummaan Abbaa Irree sodaa guddaa keessa seenuun barsiisota mana barumsaa keessa jiran irratti shira xaxaa jiraachuun beekamee jira. Odeeffannoo keessaan nuqunnaman akka mul'isanitti mootummaan shakkii isintuu hiriira kana qindeessa jedhuun keessattuu barsiisota mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa irratti xiyyeeffatuun qabsoo karaa nagaatiin godhamaa jiru kana danqaa kan jiru ta'uu namoonni odeeffannoo kana nuun qoodan himanii jiru. Addatti mootummaan kun barsiisota afaan Oromoo barsan irratti kan xiyyeeffatu ta'uun hangam takka afaan duudhaa fi seenaa uummata keenya laamsheessuuf kan karoorfamedha jechuun dubbata barsiisaa keessaa namni bilbilaan OMN odeeffate.
Godina Arsii Lixaanaa gada fasaasaa mana barumsa burqituutti hiriirri mormii barattoota mana barumsaatiin taasifamaa jiraachuun beekameeti jira. Yeroo ammaa kanatti waraanni biyyattii barattoota mana barumsa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaatti baratan hiriira akka hin taasifneef kan danqaa jiru ta'uunis beekameeti jira. Haaluma wal fakkaatuun Arsii aanaa gololchaa mana barumsa guutamaa Hawaas keessattis hiriirri mormii mootummaa Itoophiyaa fi birmannaa hidhamtoota siyaasaa Oromoos geggeeffamaati jira. Hawaasni Oromoo biyya Kaanadaa magaalaa Kaalgaarii jiraatu guyyaa kaleessaa hiriira nagaa adeemsuun deeggarsa hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiraniif qaban ibsaniiti jiru. Sababa COVID-19tiin Kaanadaa keessatti walitti dhufanii hiriira nagaa adeemsuun dhorkaa ta'ullee hawaasni Oromoo magaalaa Kaalgaarii yeroo gabaabdoof erga wal gahanii booda konkolaataadhaan magaalaa keessa naanna'uudhaan miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru hubachiisuuf yaalii godhaniiti jiru. Dhaadannoowwan dhageessaa turan keessaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee haa hiikaman, hooggantootaa fi hayyoota keenya mana hidhaa dararuun haa dhaabbatu, gaafii hidhamtoonni keenya nyaata lagataniif haa deebi'u, bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Abbaa Irreeti jechuun sagalee isaanii dhageessaniiti jiru. Ijooteenya xumuraatiin hooggantoota amantii fi maanguddoonni biyya magaalaa Maqalee keessatti marii geggeessaniiti jiru. Gareen hooggantoota amantii fi maanguddoota biyya 40 of keessaa qabu wixata darbee gara Maqaleetti imaluun guyyaa dheengaddaa fi kaleessaa marii geggeessuun isaa beekameeti jira. Gareen kun hunduu waltumsee gargaarsa atantamaa dhaqqabsiisuu akka danda'u, kanaafis jabinnaan akka hojjetu gaafileen dhiyaatan ammoo mootummaa federaalaatti kan dhiyeessan ta'uu Qaasis Tagaa'ee dubbataniiti jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabannee kana fakkaataa bal'inaa fi oduulee biroo oduu keenya idilee keessatti argattu. Angama kiyyaan kan sifaana ture Siraa Sabaaf gama ogummaa suur sagaatiin Abdii Jamaal Tunufaana ture turtii gaarii.